Bulchiinsi magaalaa Finfinnee raawwii hojii kurmaana tokkoffaa bara baajataa 2016 gamaggamuun cimnootaa fi hanqinoota jiran adda baasuun kallattii gara fuula duraa kaa'eera. Kurmaana tokkoffaa keessaa hojiileen bifa duulaan raawwataman hojiileen idilee namarratti xiyyeeffatamanii hojjetaman raawwiin isaanii gaarii ta'uun gamaggamichaan ka'eera. Gama nageenyaan kurmaana tokkoffaa keessaa hawaasa hirmaachisuun hojiilee nageenya irratti hojjetamaniin ayyaanonni addabaabaayii irratti kabajaman rakkoo tokko malee akka kabajaman taasisuu bira darbee yakkoonni goggogaan hir'achuu isaanii kantiibaan magaalaa Finfinnee ዳነች አቤቤ ኢመኒሩም ከባለፈው በዓል ድረስ አዲስ አበባ ብዙ አካላት አዲስ አበባ ለመበጥበጥ ብዙ እቅዶች አሉ hanga ayyaana yeroo darbeetti qaamulee baay'een finfinnee jeequuf karoora baay'ee qabu turan walakkaan isaanii miidiyaarra ooleera meeshaalee waraanaa hedduun to'annaa jala ooleera hooggansi hanga dakaatti osoo wal dubbisee hawaasa hirmaachisee hin hojjenne ta'ee sadarkaa kanaan bu'aa argachuu hin dandeenyu gamaagama amma qabnuun yakki goggogaan haalli itti hir'ate jira yakki hannaa hawaasa keessatti raawwatamu gariin hir'achuu isaa namatti agarsiisa ማህበረሰብ ውስጥ የሚፈጸሙ ሌብነት በአንጻራዊነት መቀነሳቸውን ያሳያል waan gama misooma shaaraa magariisaan argame karoora qabame milkeessuun cinattisii akkaataa hawaasni irratti hirmaatee fi akkaataa hooggansi hojicha ittiin hojjechaa ture milkaa'ina guddaa ta'us kantiibaa Adaanech kaasanii hojiin qulqullina magaalaas fooyya'insa argamsiisaa jira jedhani የአረንጓዴ ልማት ስራችን ጠንካራ ነው 17 ሚሊዮን አቅደን ከ17 ሚሊዮን በላይ ስለፈጸምን ብቻ አይደለም ጠንካራ ነው የምንለው hojiin misooma magariisaa keenya cimaadha kan jennus miliyoona 17 dhaabuuf karoorfannee miliyoona 17 ol dhaabuu keenya qofaa miti hawaasaaf yeroo waamicha taasisnetti hojiin misooma magariisaa hojii ijaarsa biyyaati dhimma dhibee ittisuuti nyaata keenyaa fi rakkoo jijjiirama qilleensaa ittisuuti jennee yeroo waamicha taasisnetti hawaasni keenya deebii gaarii nuuf kennaniiru hooggansi ammoo sirnaan qindeesseera hojiin miidhaginaa fi qulqullina magaalaa keenyaa ijaan kan mul'atudha nuyi yeroo hunda as keessa oolla garuu kanneen xiqqoo turanii dhufan yeroo hunda waan haaraa argaa akka jiran ragaa bahaa jiru waa'ee fooyya'insaati kan dubbachaa jirru waa'ee jijjiiramaa bu'uura aadaa taasifanneerra jechuu miti fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf hojiileen tola ooltummaan hojjetaman bu'aawwan argaman keessaa tokko ta'uu kantiibaa Adaanech kaasanii bu'aawwan kunneen argamuu kan danda'anis jalqaba irratti qophii gahaa taasifamee fi qindoomina yaadaa fi gochaa hooggansa gidduu tureen ta'uu kantiibaa Adaanech himaniiru. የዝግጅት ምዕራፎች ስልጠናዎች boqonnaaleen qophii keenyaa leenjillaanne hooggansi gocha wal fakkaataa akka qabaatuuf hojii hojjetame akkasumas yaadaan tokko ta'ee ofitti fudhatee akka hojiitti hiiku taasisa yeroo kana hojiirra oolchus galma waloo kaa'annee waan jirruuf waan wal dubbisaa deemnu argineerra bu'aa qabeessa ta'uuf wal dorgommii fayyaalesti tures waan jajjabeeffamuu qabudha hooggansi tokkoomuun wantoota bu'aa buusuu hin dandeenyerraa fagaannee walii isaa akkasumas kan isa hoogganuu fi nama isa waliin hojjetu hojiin itti wal madaalaa dhufe waan akka ciminaatti ilaalluudha በስራ እየመዘነ የመጣበትን ሁኔታ በጥንካሬ እንመለከተዋለን kenna tajaajilaa hammayyeessuuf hojiilee hojjetameen fooyya'insi gaariin yoo jiraates ammas hojii kenna tajaajilaa hojimaata badaarraa bilisa taasisuun dhimma xiyyeeffannoo barbaadu ta'uu kantiibaa Adaanech kaasaniiru ሲስተም መገንባት መቻል አለብን ተቋማት ራሳቸውን ችለው ጠንካራ ቀልጣፋ ፈጣን ጥራት ያለው አገልግሎት መስጠት መቻል አለባቸው ሲስተም ijaaruu danda'uu qabna dhaabbileen mataa isaanii danda'anii tajaajila cimaa saffisaa fi qulqulluu kennuu qabu hanqinoonni nuti dubbannu siistamaan haalli ittiin ittifaman jiraachuu qabu siistamichaan tajaajila qulqullina qabu kennuuf haalli mijachuu qaba hanqinoonni hedduun jiru garuu jijjiiramni hin dhufne jechuu miti fakkeenyaaf tajaajilaan wal qabatee bara 2013tti rakkooleen galmeessisnee fi kan yeroo ammaa waliin wal bira qabdanii yoo ilaaltan baay'ee walirraa fagoodha jijjiiramni jira kenna tajaajilaa keessatti ammas dhimmi mataa fi hattummaa dhimma xiyyeeffannoo barbaadanidha ጉበኝነት ሌብነት ከፍተኛ ትኩረት ያሻዋል bu'aan argamee hojiilee keenya gara fuula duraaf ka'umsa malee hojii keenya kan nu dagachiisan ta'uu hin qabu kan jedhan kantiibaa Adaanech hooggansi gaaffii hawaasaa deebisuuf hojjechuu akka qabu yaadachiisaniiru አበባ ባንድም በሌላ መንገድ የስበት ማዕከል እያደረጋት ነው ይሄ ቅድም እንደተነገረው እንዳንዘናጋ hojiin hojjetamaa jiru finfinnee karaa hundaan giddugala hawwata turistii taasisaa jira kana ammoo dagachuu hin qabnu gara boodaatti deebi'uuf boolladha
hin danda'amu. Yeroon isaa yeroo dorgommiiti. Kan nu dorgomnu dhaabbilee waliini. Galma biyyi keenya kaawwattee hojjechaa jirtuuni. Waan hundaa olaa immoo fedhii hawaasni keenya misoomuuf qabuuni. Gaaffii bulchiinsa gaarii bubbulanii as bahanii fi hanqinoonni bulchiinsa keenya keessa jiran hirriiba kan namaaf kennanii miti. Hojjenneerra qaamoleen garaagaraas beekamtii nuuf kennaniiru. Nurra darbees kantiibonni Afrikaa dhufanii muuxannoo nurraa fudhachaa jiru jennee kan itti boonnuu miti. Garuu hojjechaa akka jirru yoo hojjennes bu'aa buusuu akka dandeenyu daandii nutti agarsiiseera. Bu'aawwan argamanis kan tuffatamanii miti. Kun ammoo kaka'umsa nu keessatti uumeera. Hojiifis akka of qopheessinu nu taasiseera. Daandiiwwan bu'aawwan kana itti arganne akka cimsinuu fi wantoota hin hojjetamne akka hojjennuuf ammoo galaanuuf ta'eera. እነኚህን ውጤቶች ያገኘንባቸው መንገዶች እንድናጠናክር ሌሎች ያሰራናቸውን ደግሞ እንድንሰራ ትጥቅ የሚሆኑ ናቸው። yeroo ittaanu keessatti bulchiinsi magaalichaa bu'aawwan argaman cimsuu fi hanqinoota mul'atan sirreessuun waadaa hawaasaaf seene raawwachuuf kutannoon kan hojjetu ta'uun himame seektarootaa fi kutaalee bulchiinsa magaalaa kurmaana tokkoffaa keessatti raawwii hojii olaanaa galmeessisaniif badhaasaa fi beekamtiin kantiibaa Adaanechiin kennameeraaf.